Ayin keessan cubboo jirra rakkachaa jirtu dhaggeeffadhaa. Ayyaanni Kiristoos yookiis dhiigni Kiristoos maal akka ta'e wajjin hubanna. Viidiyoon kun xiqqoo dheerachuu waan danda'uuf obsaadhaa. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin utuu ilaalin dura Phaawulos eenyu akka ta'e, akkamitti akka fayyee fi akkamitti ergoota baay'ee akka inni barreessuu danda'e wajjin ilaaluutu nurra jira jechuudha. Utuu inni gara Damaasqoo deemu akka Yesuus Kiristoos waaqarraa ifaan itti mul'ate wajjin argamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 4 yookiis lakkoofsa 3 kaastanii yoo dubbifattan sirriitti ni ibsan. Phaawulos saddanatti Galaatiyaa boqonnaa 1 kanarratti gaafa dubbatu eenyu birayyuu akka nanne, barsiisa tokko biraan dhan, nama foonii tokko bira akka nanne, ergamootuma 12 birayyuu akka dhanne hin dubbata jechuudha. Eessa dhaqee? Arabiyaa dhaqe. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irra jiran kun immoo Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isa hin fudhanneedha, namnis ana hin barsiifneedha. Ana hin barsiifne jechuun wangeelli eenyudha? Yesuus Kiristoos dhiigicha jechuudha. Namni na barsiise hin jiru jechaa jira. Eegasii immoo eessa dhaqee? Arabiyaa dhaqe lakkoofsa 17 irra kan jiru. Galaatiyaan boqonnaa 1 lakkoofsi 18 adda baasee inni waggaa 3 Arabiyaa keessa akka ture jechuudha. Waggaa 3 guutuu Waaqayyo wajjin leenjii addaa keessa ture inni. Sababni isaa nama seera beekudha, barumsa addaa san barbaachisu jechuudha. Gamaaleelee nama barateedha. Seera sirriitti nama beekudha jechuudha. Wangeelli inni fudhate kun garuu wangeela jiraatameedha jechuudha. Wangeela jiraatamee argameedha jechuudha. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe maleedha. Waggoota sana gidduutti akkamitti gad of buusuun maal akka ta'e, haraarri Waaqayyoo maal akka ta'e, dhiigni Yesuus Kiristoos maal akka ta'e, cubbuun maal akka ta'ee fi Yesuus Kiristoosii wajjin deemuun maal akka ta'e waggaa sana gidduutti akka inni barate ni beekna yookiis ni hubanna. Waaqayyoon jechuudha. Akka inni barsiifamee leenji'ee bahe ni hubanna jechuudha waggoota sana gidduutti. Waggaa 3 booddee Phaawulos Phexrosin arguudhaaf gara Yerusaalemiin dhufee jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti yoo ilaalle guyyaa 15 akka inni Phexros bira ture macaafni qulqulluun ni dubbata. Filiippisos yoo dubbistanii gadi fageenyaan hubachuu dandeessu. Rakkina baay'ee kan dandamate keessa darbee fi dandeettiin isaa Yesuus Kiristoos irraa akka madde Phaawulos baay'ee gadi fageessee dubbata. Wanti inni keessa darbe kun, wangeelli inni dubbataa jiru kun, jechi inni haasaa jiru kun waggaa hundumaa kana durayyuu dhugaa ta'uusaa adda baasee kakatee dubbataan. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irra kunoodha. Waan ani isiniif caafu keessatti hin sobuudha. Dhugaa Waaqayyooti jedha. Macaafni qulqulluun kana jedhee adda baasee hin qabu. Garuu waggoonni sun wayiif barreeffaman jechuun callisee waggaa 3 faccidhannee sana booddee waggaa 14 faccidhannee callisee hin dubbanne. Phaawulosis immoo hardhuma Yesuus Kiristoosiin argee hardhuma immoo lallabuun eegalle. Kan inni lallabe Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaati. Seerri maal akka ta'e, cubbuun maal akka ta'e, ayyaanni dhiigni Yesuus Kiristoos maal akka ta'e barsiisuun eegalle jechuudha. Waggoota hamma kana booddee jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 kaastanii yoo ilaaltanii akkas jedha. Utuma ta'eeyyuu jedha namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri isa irraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nuyis wanta seerri nama irraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanedha. Akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amudha. Ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seera jalaa du'e ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti immoo sichi ana miti Kiristoos ana keessa jiraata. Amma kana keessa darbee Phaawulos dhumarratti dhufe ana miti Kiristoos ana keessa jiraata. Baay'een ajaa'iba jechuun dur kan inni yaadu Phaawulos ammuma Yesuus Kiristoosiin argee ammuma mul'ee lallabaa. Baay'ee nutti fakkaachuu danda'a. Kufaatiin hin jira, dhuguma jira, rakkinni sinuma jira. Garuu rakkinni maamnatti dhufettanii Waaqayyo irratti hin guunguminaa. Waaqayyo eenyummaa isaa sin agarsiisu malee. Isaan Galaatiyaa boqonnaa 1 irratti kakatee wangeelli kun sobii tokko keessa hin jiru. Dhugaa Waaqayyo jedhee gaafa inni kakatu baay'ee seenaa ajaa'iba maaf akka ta'e hin beeku garuu. Jechuun Yesuus Kiristoos ba'aan keessan warra isin dhufaatii gara boqottan. Phaawulos irraa ilaalaa dhiigni Yesuus Kiristoos baay'ee nama jijjiira. Si'achi eegamma kana booddee darbeetii Phaawulos dhufee si'achi ana mitiidha Kiristoos ana keessa jiraatee. Ana mitiidha Kiristoos ana keessa jiraata. Yesuus Kiristoos nama jijjiira. Hin kuftu nan beeka. Dargaggoon baay'een dhagaa kan jirtan jechuudha.
Guftu nan beeka sirriitti guftu. Kufaatiin keessan garuu kufaatii sin hambisu sun taanii kufaatii kuftanii kaatanidha. Gara Kiristoositti fiigaa sin callisaa dhumu. Kufaatiin jiraata. Kufaatii sana keessa ammas kaa maal gochuun qaba jedha Yesuus Kiristoos hin gaafadha. Baay'ee dheeras nan beeka sirriitti nan beeka. Komentii keessatti yoo dandeessan yoo dhuguma isinitti tole jechuudha. Si'achi ana miti Kiristoostu ana keessa jiraatadha komentii godha. Callisaa dhumu waanuma Kiristoos isin gargaaru jechuudha. Ana mitiidha Kiristoostu ana keessa jiraatadha. Si'achi ana mitiidha cubbuun Yesuus Kiristoos immoo meeraadha. Komentii keessatti baay'isaatiin sodaatinaa waanuma tokko Kiristoos isiniif kaffaleera. Nuqullaa isaa reebamee isinii kaffalee komentii irratti sodaatinaa. Viidiyoo kana immoo adaraa keessan lubbuun meeqaan akka inni ga'u adaraa isin gaafadha jechuudha. Takka akkasitti isin gaafadhee hin beeku. Garuu dhiigni Yesuus Kiristoos hunduma irra keenyarraa adaraa qaba. Kanaafiyyuu adaraa keessan lubbuun mobaayilii fayyadamuu hin dandeenye akka inni dhaga'uun fedha jechuudha. Sagalee kana jechuudha. Lubbuu dhumti mobaayilii hin qabne namumti mobaayilii hin qabne illee itti geessisanii dhaggeeffachuu kan akkasiin jettanii barbaada jechuudha. Yoo dandeessan ammuma nama beektaniin gaa Feesbuukii irra, TikTokii irra, Instaagiraamii maam feetan irratti gadhiistan baay'ee natti tola. Jechuun beekamtii addaatiif miti. Beekamtii addaaf hin hojjennu. Wangeela Yesuus Kiristoos inni immoo goofticha keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaafiyyuu komentii keessatti si'achi ana miti Kiristoostu ana keessa jiraataa jedha barreessa. Si'achi ana mitiidha gooftichi Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo mo'eera jedha. Cubbuu irratti mo'eera, yakka irratti mo'eera, waan hundumaa irrattis mo'eera. Anis nan mo'eera. Cubbuun isin irratti humna hin qabu. Yesuus Kiristoos mo'eera. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoostu ana keessa jiraata. Gooftichatu ana keessa jiraata. Waan hundumaa isa danda'utu naa wajjiniin jira jedhaatii komentii godhaa. Baadhaa ijoollee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos biyya lafaa mo'eera. Mootummaan Waaqayyoo warra Yesuus Kiristoositti amananiif kennameera. Firdiin warra Yesuus Kiristoositti amananitti dhufu hin jiruudha. Yohaannis 3:17. Firdiin tokko yoo isinitti hin dhufu Yesuus Kiristoos gatii keessan kaffaleera. Hunduma keessaniif cubbuu isa beektanis san beeknes hojjetan guutummaaf Yesuus Kiristoos kaffaleera. Dhiigichi immoo dhiiga nama jijjiiruu danda'u harka keessan qofaa 100% kenna. Jabaadhaa ijoollee. Eebbifama.